Bagageessan yuuneenii waldaa hojii gamtaa qonnaan bultoota Lumii Adaamaa. Jiruuf jireenya qonnaan bultootaa fooyyessuun fayyadamummaa miseensota isaa mirkaneessuu kaayeffatee kan hundaa'e yuuneenii waldaa hojii gamtaa qonnaan bultoota Lumii Adaamaa barri haaraa kun kan nagaa, kan gammachuu, kan badhaadhinaa fi kan milkaa'inaa isiniif haa ta'u jecha qophii addaa ayyaana bara haaraa ispoonsera sadarkaa tokkoffaa ta'ee yoo isiniif dhiyeessu gammachuu guddaatu itti dhagahama. Maqaan koo Taaddalaa Abdii Shanee jedhama. Hojii gaggeessaa yuuneenii Lumii Adaamaati. Barri 2016 bara hawaasa keenyaaf tan nagaa, tan gammachuu, tan badhaadhina akka ta'uun hawwa. Yuuneeniin keenya yuuneeniin Lumii Adaamaa gaachana misoomati. Yuuneeniin keenya waldaalee bu'uuraa afurii fi kaapitaala ka'umsaa birrii 150 bara 1989 kan hundaa'e yoo ta'u imala guddinaa waggaa 26 keessatti yeroo ammaa kana waldaalee bu'uuraa 110 fi miseensa qotee bulaa 90,000 of jalatti hammatee kaapitaala isaa qarshii miliyoona 80 irraan ga'uun imala badhaadhinaa milkeessaa jira. Yuuneenii waldaa hojii gamtaa qonnaan bultoota Lumii Adaamaa yeroo ammaa kana fayyadamummaa miseensota isaa daran mirkaneessuuf cancala dallaalotaa fi faddaaltotaa cicciruun giddu seentummaa tokko malee oomisha qonnaan bultoota irraa walitti qabuun kallattiidhaan gabaa giddu galeessaaf dhiyeessuun qonnaan bultootni oomisha isaanii irraa gatii ifaajee isaanii argatanii akka fayyadaman taasisaa jira. Kana malees yuuneenii waldaa hojii gamtaa qonnaan bultoota Lumii Adaamaa oomisha qonnaan bultootaatti sona dabalee gabaaf dhiyeessuuf warshaa daakuu fi daabboo hundeessuun daakuu qamadii qulqulluu fi daabboo oomishee gatii madaalawaa gabaaf dhiyeessuun gabaa tasgabbeessee qaala'insa jireenyaa to'achuun dirqama hawaasummaa isaa baachaa jira. Dabalataanis daballi gatii seeraan alaa waraana dinagdee ta'uun jiruuf jireenya uummataa dararuu qolachuuf xaafii fi daakuu qamadii wiirtuu gurgurtaa magaalaa Mojoo fi Finfinnee irratti banee gatii madaalawaan hawaasaaf dhiyeessaa jira. Yuuneeniin hojii gamtaa qonnaan bultoota Lumii Adaamaa raawwii hojii bara 2014tiin yuuneenota qonna maraa Oromiyaa keessatti argaman hunda keessaa tokkoffaa ba'ee badhaafamuusaa yoo isiniif ibsu gammachuu guddaatu itti dhagahama. Tajaajiloonni kenninu raabsaa calla guddistuu, sanyii baay'isuu, tajaajila alergii fi fichisiisuu, tajaajila makanaayizeeshinii, tajaajila mana kuusaa, tajaajila furdisa loon foonii, tajaajila liqii akkasumas tajaajila barumsaa fi leenjii fi kanneen biroo fa'a. Teessoon keenya magaalaa Mojoo, lakkoofsi bilbilaa keenya 022111682 yookaan 022111683. Ayyaana gaarii yuuneenii waldaa hojii gamtaa qonnaan bultoota Lumii Adaamaa.